Waraanni akkamiin eegalama yookaan akkamiin jalqabama? Har'a waa'ee waraanaatu waliin ilaalla. Akkasii yaaddanitti waraanni akkamiin eegala jettanii yaaddu? Waraanni akkamiin akka inni eegalu akka hubannoo keessanitti maal isinitti fakkaata? Nagaa isin gaafachuun daganne hordoftoonni kiyyaa biyya keessaa akkasuma biyya alaa karaa gola ediidaa yuutuubiidhaa kanneen daawwattan bakka jirtaniif lafa jirtanitti nageenya waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Ana obboleessi keessan nagaa koo fayyaa kooti. Isinis bakka jirtaniif lafa jirtanitti nagaa akka taatan abdii guddaan qaba. Har'a waa'ee waraanaa waan xiqqoo isiniin jechuun barbaada. Egaa waraanni akkamiin eegalamaa yookiin immoo akkamitti jalqabamaa isa jedhuudhaatiif sagalee kanaa haga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Daqiiqaa gabaabaa waan ta'eedhaaf erga dhaggeeffattanii booddee immoo hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa. Viidiyoo kana jalqaba irratti laayik gochuudhaatiin eegalaa. Viidiyoo sirraatiin daawwattan jaalladhaa, qooddadhaa, daawwadhaa. Waraanni akkamiin eegala isa jedhuudhaatiif fakkeenyaatiin gaafan isinitti himu barsiisaa tokkotu mana barnootaa keessatti barataa isaatiif hojii manee isaaf kenna. Barsiisaan kun barataa isaa kanaatiif hojii manaa yookiin hojii manee gaafa isaaf kennuu fi hojii maneen barataa kanaatiif kenname kan akkas jedhudha. Innis waraanni akkamiin eegalama yookiin immoo akkamitti jalqabamaa kan jedhudha. Kanaaf barsiisaan kun barataa isaa kanaatiin waraanni akkamitti akka jalqabuuf yookiin akkamitti akka eegalu hojii manaa kana hojjedhuutii fidii jedheetu barataa isaa kanaaf kenna. Yeroo kana barataan isaas hojii manaa isaa kana fudhateetu gara mana isaatiitti gala. Manatti erga galee booddee abbaa isaa gaaffii kana gaafata. Abbaa koo mana barnootaatii barsiisaan koo hojii manaa naa kennee jira. Hojiin manaa naaf kenname kunis waraanni akkamittiin jalqabaa yookiin immoo eegalama kan jedhudha. Kanaafiyyuu waraanni akkamittiin akka eegalu yookiin immoo akkamittiin akka jalqabu natti himii jedhetu abbaa isaa gaafata. Yeroo kana abbaan isaa mucaa isaa kana waraanni akkamittiin akka eegalamu ibsuudhaatiif gaafa eegalu. Ilaamee mucaa koo fakkeenyaaf anaaf haati kee yoo wal lollee jedheetu fakkeenya kaaseetti moo eegala. Yeroo kanatti haati mucaa yookiin immoo haati warra abbaa mucaa kanaadha jechaadha. Diinqa keessaatii sagalee isaa kana dhageesseetu maal taate namicha nanaa jettee sagalee loliisaa, sagalee aariitiin, sagalee ifannaatiin diinqa keessaatitti dubbatte. Yeroo kana abbaan mucaa dhiiseetu fakkeenya biraadhaan mucaa isaa kana akkaataa itti lolli yookiin akkaataa itti waraanni eegalu itti himuudhaaf lammaffaa fakkeenya fudhata. Fakkeenya lammaffaa gaafatti fudhatee mucaa kana barsiisuuf gaafa ka'u fakkeenyaaf jedhee nuyi fi warri ollaa keenyaadha ammatu kaanee wal lollee jedheetu fakkeenya lammaffaa eegale. Yeroo kana ammas haati warraa yookiin haati mucaa diinqa keessa teessee utuu hojii hojjettu sagalee abbaa warraa ishee dhageessee namicha nana maal taate dimmaraatte sammuun kee sirrii miti jetteetu sagalee oreessaadhaan dubbachuu eegalte. Abbaanii waan godhu wallaale. Mucaa isaa kanaaf akkatti ibsu dhabee haati warraa diinqa keessaatii gungumuu eegalte. Maal ta'e namichi kun sammuu isaa sirriin hojjetu moo akkamitti waan akkasii yaadatteetu haasa'uu eegalte. Sanaan booddee abbaan ammas fakkeenya sadaffaa fudhateetu mucaa kanatti himuudhaatiif eegale. Fakkeenyi inni sadaffaa mucaa isaa kanatti himuudhaatiif kan inni fakkeenya fudhatee akkas kan jedhu ture. Qoy mucaa koo amma fakkeenya kan biraan sii kenna. Amma utuu kaanee
aniif akkoon kee utuu wal lollee jedheetu fakkeenya kennuudhaatiin eegala. Yeroo kana haati mucaa diinqa keessaa fiigaa dhuftee sammuun kee sirrii hin hojjetu moo maal taate jetteetu sagalee ooriisaa dheekkamsa abbaa manaatti deebiste. Kanaaf abbaan manaa yeroo lama waan calliseef amma sadaffaa irratti gaafa isheen sagalee horii isaatiin dheekkamsuudhaan gaafa itti baatee dubbattu innis miira aariitiin guutamee walitti deebisu eegalan. Tokko lama jechuudhaan walitti deddeebisu eegalan, wal dheekkamuu eegalan, wal ifachuu eegalan. Kana gidduutti lolli hamaan uumame. Wal lolan. Abbaa manaaf haati manaan wal lolan. Lamaaniyyuu miira aariitiin dubbatu. Lamaaniyyuu miira dheekkamsaati. Wal dheekkamuu, wal arrabsuu. Kana gidduutti kan inni ta'e lola hamaa ta'e, lola guddaa ta'e. Hanga harkaan wal qabachuu ga'an. Agartanii? Mata dureen keenya waraanni akkamittiin eegalaa yookiin akkamitti jalqabaa kan jedhudha. Kanaaf mucaan gidduudhaan harme atis callisi, abba atis callisi. Amma gaaffiin kan koo waraanni akkamittiin eegala kan jedhudha. Kanaafiyyuu waraanni akkamittiin akka inni eegalu argeera, bareera, galatoomaa ittiin jedheedha. Mucaan kun gaaffii gaafatame yookiin hojii manaa isatti kenname sana sirnaan deebii isaa argatee jira. Sagalee kana kanneen dhaggeeffataa jirtan, warra biyya keessa jirtanis warra biyya alaa jirtan, waraanni akkamittiin eegalama isa jedhuudhaaf namoota isin gaafataniif kun deebii ga'aadha. Addunyaa keenya irratti ammas biyya keenya keessatti waraanni kan inni itti eegalamu yookiin itti jalqabamu kallattii kanaanidha. Tokko wal hubachuu dhabuu, wal dhaggeeffachuu dhabuu, miira walii beekuu dhabuu, miira walii wal hubachuu, wal tasgabbeessuu dhabuu irraatii kan ka'e waraansi hamaan ni dhufa jechaadha. Kanaaf lolli hamaan akka hin uumamne, nu gidduutti waraanni akka hin kaane. Abbaa manaaf haadha manaa gidduutti, maatiin maatii gidduu, ollaaf ollaa gidduu, firaaf fira gidduu, biyyaaf biyya gidduu, sabaaf saba gidduutti waraanni akka hin eegalleef nuti gahee keenya ba'achuun akka nurra jiraatu isiniin jechuun barbaada. Kanaafiyyuu jetteen wantoota akkasiirraatii of qusachuun akka inni barbaachisu beekuun barbaachisaadha. Egaa mucaan kun gaaffii isaa kanaatiif deebii argateetiin jira. Uummata biyya tokko keessa jiraatuuf gidduutti nagaa amansiisaan akka jiraatuuf tokkoon tokkoon keenya nama irraatii qajeelummaan barbaachisaadha. Qajeelummaan isa hangafaaf isa barbaachisaadha jechaadha. Yeroo Kiristoos gara fannootti fannifamuudhaatiif qabamee deemu sanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo ilmi durbee Maariyaam du'a keenya du'uudhaatiif gaara Qaraaniyoo yookiin Golgootaa bakka lafee mataa jedhamutti fannifamuudhaaf yeroo ol ba'aa ture sanatti gaara Qaraaniyootti yeroo imala taasisu sanatti duuka bu'oota keessaatii tokko kan ta'e Phexros seefii isaa luqqiseetu gurra namaa Maalkos nama jedhamudha. Yeroo inni irraa kute sanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhe? Phexrosiidhaan seefii kee gara bakka isaatti deebisi. Warri seefii kaasan seefii isaaniitiin du'u jedheetutti dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 10 irratti barraa'ee jira. Warri seefii kaasan seefii sanaan dhumu. Kanaafiyyuu seefii kee maal godhe? Bakka itti deebisi, iddoo isaatti deebisi jedheetu deebisiif. Har'a addunyaa keenya kana keessatti, addunyaa keessa jiraannu kanaatti biyya keenyaaf, mana keenyaaf, naannoo keenyaaf, maatii keenyaatiif kan nu barbaachisu inni hangafaa, inni jalqabaa nagaadha. Nagaan ofaa kenna. Inni jalqabaa nagaadha. Saba Waaqayyoo. Nagaan hin jiru taanaan wanti tokkollee hin jiru. Wanti nu barbaachisu hundumtuu
nagaatti aanee kan dhufudha. Nagaan hin jiru ta'ee jennaan nyaachuun dhuguun bu'aan qaba. Namaan sifaa utuu nyaatanii hin quufan, utuu dhuganii hin beelaan, namaaf hin sifaa, utuu uffatanii surraa simboo hin qabaatan. Maaltu hin jiru waan ta'eef nagaatu hin jiru waan ta'eedhaaf. Wanti hundumtuu qabeenyaallee namni qabeenyaa horatu yoo nagaa qabaatedha. Nagaan qabu ta'ee jennaan qabeenyi isaa bu'aa tokko hin qabu. Amma yoo ilaaltan abbaa qabeenyaa kan ta'e akka barbaadetti akka fedhiisaatti ba'ee galuu, nagaduu, uummataaf dhiyeessuu irratti illee rakkoo guddaatu jira jechaadha. Kanaaf abbaan qabeenyaa gara magaalaa, gara aanolee, gara baadiyyaatti dhiyeessii garaagaraa dhiyeessuudhaatiif waanuma itti uummati ittiin jiraatu waan gurguddaatu hin taane wanti xixiqqaan waan akka zayitii haa ta'uu, waan akka soogiddaa yookiin ashaboo haa ta'uu, barbaree haa ta'uu, wanneen kana fakkaatan dhiyeessuudhaatiif nagaan hin jiru taanaan rakkoo hamaadha. Kanaaf inni jalqabaa, inni tokkoffaan maalidha jireenya namaatiif nagaadha. Waaqayyo nagaa nuuf haa kennu. Abbaan irree isaa warra dadhaboota irraa hamma hin kaafnetti nagaan amansiisaan gonkumaallee dhufuudhaaf hin danda'u. Nun kan nu barbaachisu garuu nagaa amansiisaadha. Nagaa amansiisaatu nu barbaachisa. Kanaafidha qulqulluun Daawit faaruu isaa 33 lakkoofsa 14 gubbaa irratti nagaa barbaadii duukaas bu'ii jedha. Nagaa barbaadii duukaas bu'ii jedha. Kanaafiyyuu mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaafis nama nagaa ta'uutu nu barbaachisa. Mootummaa Waaqaa dhaaluudhaaf illee, mootummaa Waaqayyootti galuuf illee kan nu barbaachisu maalidha? Nagaadha. Waaqayyo nagaa nuuf haa kennu. Biyya lafaa kanarra jiraachuudhaaf nagaa nu barbaachisa. Tasgabbii, boqonnaa, aara galfii ba'anii nagaan galuuf qe'ee nagaadhaa ba'anii qe'ee nagaatti galuudhaatiif abbaaf ilmi, haadhaaf intalli, firaaf firri, ollaaf ollaan walitti ba'ee nagaan jaalalaan gammachuun jiraachuudhaatiif inni barbaachisu nagaadha. Kanaaf mootii nagaa kan ta'e, nageenyaaf hangafa kan ta'e Waaqayyo Waaqni keenya, ilmi Waaqayyo ilmi durbee Maariyaam, Kiristoos Yesuus nagaa isaa nuuf haa kennu. Maatii keenyaaf, ollaa keenyaaf, naannoo keenyaaf, biyya keenyaafis nagaatu nu barbaachisaa. Nagaa nuuf haa kennu. Nagaan turaa, horaa bulaa, deebanaa. Sagaleen kun yoo isinitti tole, ergaan kun yoo isin gammachiise, hiriyoota keessan hiriyaa kooti nama jettan, nama 5 haa ta'u, nama 10 haa ta'u, akka biraan geessan kabajaan isin gaafadha. Yeroo biraa deebinee walitti dhufna. Haga sanatti nagaan turaa.